Magarda tube. Ashama arkafuun nagaan koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma jirtanitti isinaa ta'u arragaa waan ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Innis obboleeyyan lamaan Lalisaa fi Biqilaan ispoonsara argatanii gara Finfinneetti dhufanii jirani. Isaanis ispoonsarri kan isaaniif ta'an injiinar Taliilee Guutamaa Galatooma Oromoo biraa galata guddaa qabdanii akkasitti ispoonsara ijoollee kanaaf ta'anii kaffaltii tokko malee kaffaltii ofii isaanii waa mara irraa danda'anii gara Finfinneetti fidanii xiyyaara akka isaan gara Finfinneetti fidanii buufata xiyyaaraa Finfinneetti fidanii kan Itoophiyaa jechuudha. Achi fidanii akka isaan daawwatan affeeranii jiranii galatooma ittiin jennaan isaan achirraati xiyyaarri suphamulee deemanii xiyyaarri balali'ullee daawwatanii akkaataa xiyyaarri deemullee akka itti hojjetamullee waa mara achirraati hubatanii jiranii abdii guddaa qabna. Egaa Taliilee Guutamaa nama jaallatama injiinar Taliilee Guutamaa Oromoo ta'uu isaatiif jechuudha. Ijoollee kana gidduu yaadatanii ispoonsara salphaatti ta'anii fi akkas gara Finfinneetti fiduu isaaniitti baay'ee itti gammannee jirra. Kana caalas ispoonsara kanarra caalu akka isaan argatan abdii qabna. Egaa Lalisaanii fi Biqilaan godina Wallagga Bahaa aanaa Simboo Sireetti dhalatanii ijoollee Amaanu'eel ijoollee Eebbisaa Addunyaa arra kunoo xiyyaara ijoollummaa isaaniitiin kaasanii xiyyaara oomishuu turanii jiran. Xiyyaarri isaan irraa oomishan kun meeshaa caccabaa kan motoraa akkasumallee makiinaa konkolaataa caccabaarraa waan oomishaniif xiyyaarri isaanii qilleensarra balali'uu dide hanqina waan qabuuf jechuudha. Hanqina maallaqaa ta'uu gargaarsaanaa waan hundaatiin waan ta'eef xiyyaarri isaanii lafarra balali'eera lafarra deemeera garuu qilleensarratti akka inni itti sin arguu dhabdanii hanqinni isaa inni qabu suphamaarraa yookiin immoo dulloomarraa meeshaalee dulloomarraa waan hojjetaniif xiyyaara kanaa egaa qilleensarratti arguu dhabdanii jedhanii gaaffiif deebii irrattis hirmaatanii turanii. Isaanii Taliileenii fi Biqilaanii fi Lalisaanii jechuudha yoo xiyyaara isaanii kana oomishanii baasan maal jedhanitti moggaasanii xiyyaara Oromiyaa. Gaaffiif deebii keessattis immoo maal jedhanii Oromiyaan xiyyaara mataa ishee qabaachuu dandeetti qabdii buufata xiyyaaraa qabaachuu qabdii kanaafiyyuu kan Oromiyaa jennee itti moggaafne jedhan. Egaa baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Ispoonsara argachuu isaanii kanattis baay'ee gammannee jirra. Egaa yeroo booda Lalisaa fi Biqilaan xiyyaara oomishanii qilleensa irratti arguudhaaf abdii qaba Oromoo guutuun jechuudha. Kanaafuu waan qabnuun ispoonsara kana caalus akka isaan argatanii meeshaa haarawaadhaan akka isaan hojjetanis abdii guddaa qabna. Oromoon sin bira jira isin bira jira. Ispoonsara biyya alaatillee argachuudhaaf himalanii walumaan teenye ilaalagaa xiyyaarri ganaa samiirratti arginaa jechuudha. Egaa ijoollee kana baay'ee kan dinqisiifannu kan jaallannu kan immoo guddinnu dinagdeedhaan waa maraan bira dhaabbannee Oromoon bakkaan isaan ga'uudhaaf akka bakkaan geessaniif kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warroonni maatii kiyyaa hin ta'in gara maatii kiyyaatti akka dabalamtan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Oduu haarawaa arge kan isinii qabatee dhiyaatu ana Margituu Oromoo Utubeeti. Margituu Naggasuu Gammachooti jechuudha. Anis qaxaleen keessan waan haaraa waan babbareeda isinii qabadheetan dhiyaadha. YouTubein kiyya maqaan Margituu Oromoo Utubee jedhamaaf. Amma guyyaa biraa waliin deemnutti